NLL Studio. Waa baay'ee hordofnee yookaan immoo waa baay'ee isin dhaggeeffachaatii turre kan amma isin gaafadhu gaafin koo jireenya keessan keessatti egaa waan baay'ee dabarsitanii jirtu. Muuxannoo fi muudannoon keessan maal fakkaata? Karaa jireenya addunyaa keessatti muuxannoo keessan tokko, muudannoo keessanis tokko nuuf qooddu. Jireenya hafuuratiinis wal qabsiistanii akkasuma muudannoo fi muuxannoo tokko nuuf qooddu jechuudha. Jireenya keessan keessatti kan irraanfachuu hin dandeenye isa kana gaafin koo inni itti kennu yaa muuxannoo fi muudannoon baay'ee ta'ullee isa keessaa akka biyya lafaa irratti fakkeenyaaf yookaan sin hedduudha. Isa keessaa tokko akka muudannootti wantoota baay'ee qabna jechuudha. Haa ta'uutiyyuu garuu sammuu koo keessaa yoomiyyuu kan hin banne jechaadha. Kitaaba gatee barsiistuun koo balbala iddooti kaaftee hamma biiroo ga'uu jilbaan na uftee jirti. Kuni ana yaadadhuudha. Kitaaba sanis warra kootti nimne ushuma jedhee qaxaqqaxamee jilbi na dhukkube. Kutaa 4 baradha. Lammaffaa wanti nama kofalchiisu kutaa tokko seenu fincaantu na qaba dafee. Gaafa kana fiigabee balbalma dura jedhee baruma biiroo dura jedhee baruma irratti gadi fincaa'ee dhufe. Gaafa kana barsiistuun kun natti kofalte. Eessa geessee dhuftee naan jettee yoo asitti fincaa'ee dhufe. Ani yaa warra qabuu hin danda'u asitti fincaa'ee wanti biraan jiru jecha. Kun yoo dagadhu likki ijoollummaa mana barnootaa seenan kun wanta nama qunnamuu fi wantoota akkanaa baay'eetu jira jecha. Gara mana bara amantaatti gaafa dhufnu obboleessa koo Salamuun kan jedhamu hin jiru. Yeroo saniif nama nu dursu ammas yoo jiraatan hordofuu danda'u. Naxalaa uffachuu hin beeku. Amma garuu namoonni baay'een naxalaa sirnaan uffatee fixee deema. Naxalaa waan uffachuu hin beekne mormatti naa hidha. Gaafa na hidhu akkasitti guyyaa 2 deebi'een bara sanii yaadachuus baadhu HIV/AIDSiin wal tuquudhaan darbaadhanii barsiisonni barsiisan. Ani waan isaan barsiisan sammuu koo keessatti seefiin ani barumsaatti fixee galaa qayeetti dubbisu warri koo hin beekan. Kanuma beekanii nan hojjedhaa ganama hojjedhaa horii faana deemee eegi. Waan achitti dabarsa shamaddateen galaa isuma yaadadhaa isuma nan qormaata hojjedha. As gaafa mana amantaa dhufnu haadha koo jalaa maamman jedhaan isheedha naxalaan mormatti maradhee dhufa. Wal dhungachuu uffatti boqoon kun jiraame. Ani immoo Salamuun akkasumaan jennaan natti hin deemine HIV/AIDSiidhaan wal tuquudhaan daddarbeedhaan barsiisonni. Gazaa Salamuun ofirraa hin dhowwu. Haa ta'uyyuu garuu ilaa obboleessa koo akkasii miti jedhee sirna wal dhungannaa kana na barsiise. Isa sirriidhee waan na barsiise isumaan nan fudhadhee isumaan naa taa'ee akka kanatti ture jechuudha. Akka muudannootti baay'eedha. Gaaf tokko salaltuu dhaqee abinnatti naa galuu dinnaan gatee fiigee gala. Takka ture itti deebi'ee naa galuu dinnaan himan dhiise. Kaampaasitti irra deebi'ee naan oolle irra baradhe jechuudha. Inni kun akka muudannoo takka muuxannootti yaa'u baay'ee dhagaa sa'uu finnu waan ta'eef baay'ee kaasuu ni dandeenya. Karaa hedduu keessa dabarree waan as geenyeef kana jechuun waan baay'ee namatti waan hin taaneef akkanumatti baay'eedha jedhee osoo bira dabree anaaf gaariidha jechuun barbaada sa'aatii qusachuudhaaf. Ulfaadhaa Diyaaqoon Faarmataa Qaala Sirqeegaa. Kabajamtoota fi jaalatamtoota hordoftoota sagantaa keenya daawwattoota keenya akkuma ilaalaa jirtan sagantaa keenya akkuma itti fufetti jira. Sagantaa keenya gara xumuraatti jirra. Osoo hin dadhabne akka nu faana taatan maqaa Waaqayyootiin isin affeerra. Tole Diyaaqoon Qaala Sirqeegaa. Mee amma immoo karaa ergaa gabaabatiin kan nu bira ga'an ammas gaafiin tokko hin jira. Isa kanas isin gaafadheen gara gaafii biraatti deemna. Gaafiin koo kan karaa ergaa gabaabatiin nu bira ga'an maalidha? Akkuma beekamu anis walitti dhiyeenyaan kan wal beeknudha. Obboloonni koo baay'eenis isin beeku. Tasfuu Bokee yookaan Tasfaa Mikaa'el jenneeti kan nuti isin beeknu kanaan dura. Har'a immoo maqaa lamaan isin waamaa jirra. Qaala Sirqi maqaan jedhu dabalamee jira. Inni kun mee akkamitti dhufe? Eessaa dhufe? Maqaan Qaala Sirqee kun maqaa cuuphatiin bakka bu'amu maqaa addunyaatiin bakka bu'a. Diyaaqoon Qaala Sirqi. Faarfataa Qaala Sirqi jechaa jirra waan ta'eef mee akkamitti fudhanna isa kana obboloota koo isaan kaaniifis gaafii ta'e karaa ergaa gabaabaatiin kan nu bira ga'eedha waan ta'eef. Kennu yaa'u dhiifama jecha abbaa fi mamman dhiifama gaafadha. Hundi isaanitti dhimma maqaa kana baafadheen. Isaan garuu akkanaan hin lolleen jedha uummata fuulduratti.
ያው ቃለ ጽድቅ ማለት አቦቲ ኮጫለሬ ቤኬሚቲ መልከ ማርያም ኬሰ ጅረን ጀchuudha ሰላም ለመካዲ ከለረከቦ መከራ ከንጀሩ ረጅራችሁ ወረንደ ጎጎረና ደገሩ ደንዴሱ ያው ቃለ ጽድቅ ማርያም ድንግል ታቦተ ቃለ ጽድቅ ጀዳ ያው ትርጉሚሳ አቦትን ከኛ ከዳባ ይዳኒኩ መቤታችን ለጌታችን ለፈጣራችን እውነተኛ ጽድቅ መድኃኒት ይሆንሽ ማለት ነው። ያው በመቤታችን ትርጓሜ ነው። ግን ገረኪየት ኦም ፊደደ ያኔ ከነም ባፈጤፊስ ኦፊ ኮቲሚት ወሲሰ ኮቲን አዋሰን ጋፊ ነው ጋፈተኒ ከበሮ ማሊፍ ያዳኒ ነጋፈተን ከበሮ ማፊ ያዳኒ ጋፈ ነጋፈተን namoonni kun duwwaadha andimtaa turgaabii namoota 21 taane bilanna kabaroomaa fi jedhanii nagaafatan kabarooni kun duwwaa keessi waan ta'eef kun mukarra waan hojjetameef kun bututtuurra waan hojjetameef kun gogaa waan qabuuf jedhanii tokko tokko manbarii marsinii gaafatanii dhufan ati yoo maal jettaa naan jedhan ያው ኪስሳ ዱዋ ዋንተ ፊን ጀደን ከናፈሙ የጽድቅ ቃል ስለተናገርክ ከአሁን በኋላ ያንተ ስም ቃለ ጽድቅ ነው ይላል። እሺ ይደን ናሶዳዳ እኔ ተኮ ያው ነገረፉ ነቀጀልቹ አባ ቀላማቲ ሰማና ምድር ከወልድና ማስታረቁ ማምራን ደጅቻ ዳጋ ቱርጋምረት አንቀጸ ቢጽዋን ረቲ ሰማያና ምድር የሚያስታርቁ ቢጽዋን ናቸው። መላእክት ከሰው ጋራ ሰው ከመላእክት ጋራ የሚያስታርቁ ቢጽዋን ናቸው። ወዳን ክብራን ናቸው። እንደውም ማምራን ናቸው ብለው ተረጎማል። ያው ማምሪ ያይቀው ነደገሩ ደንደው አንቀጸ ቢጽዋን ከሰዲ አተው ገሩ ቃለ ጽድቅ ከናን ጀደምስ kanan injijjiiramne jechu kan injijjiiramne jecha sabaradhe kan injijjiiru jedhee waan qabadhe gama kiyaan kan injijjiiramne የማይለወጥ ቃል ማለት ነው jecha ingedderamne wanti baranni wanti dhageen jecha ingedde fakkeenyaaf abdiisaa maalii gaaddisaa minaan komii baay'ee waan jiru anima beetaachiin tiyyaa kan kiyya waan fe'adanii qaala ጽድqee jedhee moggaafadhe qaala ጽድቅ jechuun maqaa ክርስትና ኮሶንታን መቃለ ማዊኮት ከነደባፈቹ ቀብደኒ ያው መቃን ክርስትና ኮ ከነማዱሪ ከነቦኒ ኮና ባሰን ተስፋ ሚካኤሊዳ መቃን አዱኛ ኮሙ ቃለ ጽድቅ ከናፉ ከነቦዳ ተስፉ ቦኬ ጀቹ ሪስኔ ቃለ ጽድቅ ቦኬ ጀና ጀቹ እሺ ፍረኔ ጅራ ወዳ ዳውቶ ተከኘጋ ዲያቆን ፈርፈታ ቃለ ጽድቅ ቦኬ jedhamee moggaafamee jiraarra kitaabicha akka carratee dhaqqabuu baatus faaruunii fi maqaan eebbifamee jirra jennee yoo fudhanne bareedaa natti fakkaata. Diyaaqoon faarfataa ቃለ ጽድቅ ቦኬ egaa gaafin koo inni taanu akkuma waliigalaatti akka mana amantaa ortodoksii taayidootti isaa ta'u akka dargaggoota hiriyoota keessaniitiif maal dhaamuu barbaadan akka waliigalaatti mee ilaalchi qabdanoo jiraate dhaamsi qabdanoo jiraate osoo nuuf dhaamtanii sagantaan keenyas gara dhumaatti jira waan ta'eef. Dhaamuuf yoo jiraate waa sadii dhaama tokko dhalli namaa dargaggoota Somaalis haa ta'u amantaa qabachuu qabu. Amantaan wanta amanan saniin waan abdatan kan bira gahan kanaaf amantaa qabaachuu gama biraattinis immoo assistant of professor Dr. Zabbana Lamma fakkeenyaan godhadhee waan nan deemuuf biyya lafaatirraa socho'anii deemanii yaw addunyaadhas jira yuunivarsiitii Oxford yookaan immoo Washington Ameerikaadha biyya lafaatinis doktora mana amantaatinis qeesis Dr. Zabbana Lamma jedhamanii waamu isaan abbootii akkasii imeejiin koo waan hawuuf bira ga'uufin tattaafadha isaan kana fakkeenya godhadhee akka foon kootitti akka waaqayyootti nuun beeka isuma kana yaadadhu warreen kana lamaan hangafan godhadhe socho'aa jirachuudha. Diyaaqoon faarfataa ቃለ ጽድቅ egaa gara obbo Bokeetti deebina mee sagantaa keenya goolabuutti jirra waan ta'eef xumuruu keenyan dura wanni dhumarratti jettanoo jiraate obbo Bokee. Inni xumura irratti jedhu galata Gabreelii galata Mikaa'ilaa galata Waaqaa galata lafaa galata ባላቲ አፍርታሜ አፉሪ ምስጋና ገው አዱ ከነ አማይረ ጅሩ ከነ ጥሙሬ አኒሲሞ ገላታ ሳኔ ገልቹዳ ነያዳ ቶሌ ኡልፋዳ አከሱማ መስከራ ሀርሜ
taasifattuun isin deebisaa dhumarratti jechi jettanoo jiraate yookaan immoo ergaan dhamtanoo jiraate yookaan mucaa keessaniifis wanni itti dubbattanoo jiraate. Eshi yaadan qabu baay'ee gammadee jira dhagayaan isaanii kanaafuu ulfaadha baay'ee galatoomaa isiniin jenna. Tore daaqoon faarfataa daaqoon qaala sirqeegaa sagantaan keenya goolabamaa jira. Daawwattoota kabajamtoota maatii waaqayyoo daawwattoota keenya egaa maqaa waaqayyootiin baay'ee ulfaadha isiniin jenna sagantaan keenya goolabamaa jira. Goolabuu keenyan dura garuu mee daaqoon faarfataa qaala sirq qaamni galateeffattanoo jiraate mee carraa isinii kennee sagantaa keenya xumurraa sumaan. Ol ka'eetan galateeffadha garuu dhiisha manaa godhaa'e tokkoffarratti yaa'u kiristaanni kan abdii godhatee jiraatu waaqayyoodha waan ta'eef kanaaf tokkoffarratti waaqa koo uuma koo jiraachisaa koo qoricha koo soondoo isa biraan neqedee waan ayyaadef akkam faarfadhuu fi akkam barreessu kan na gargaare isa nan galateeffadha. Lammaffaarratti immoo yeroon gaddes yeroon gammades biyya keessattis haa ta'u biyya ormaattis barnootaaf gaafa deemu sagalee ishee barachuuf suura ishee ilaaluun yoon gaddes kan na tasgabbeessitu yoon gammades isuma laalee kanan gammadu haadha koo qulqulleetti dubaroo maariyaamiin galateeffadha. Lammaffaarratti sadaffaarratti yeedaloodhaan yookaan immoo barnoota garaagaraan akkannoodhaan na gorsuudhaan Awwan abdii kutadhee abdii akkan kutanne waan jalqabde xumurii jechuun kan na deeggaran abbaa koo Qomoos Abbaa Gabramadiinii fi barsiisa koo Margeetaa Yaaqoob guddaan isaan galateeffadha. Ammas gidduu keenya jiran jechuudha. Waan guddaa naa godhanii yaa haasawuun firree natti ulfaata. Ani homaa deebisuu waanan dadhabuuf Waaqayyo bara jireenya isaanii naaf haa dheeressuun jedha. Kanuma caalaa ogummaa sirriitti hunduma beekan iyyuu waaqayyo isaaniif haa kennuun jedha. Kana jechuun barbaada. Afuraffaarratti haadha fi abbaa koo yaa'u akkam baradhee as naga'u kan na taasisan isaanis naaf haa jiraatanii waaqayyo immoo akkuma har'a argan kana waan xumuras akka argan isaanis galateeffachuu nan barbaada. Ittaansee immoo barattoota mana amantaa sanbatii kana kan ta'ani. Guddaan isaan galateeffadha waan guddaa gubaa'een kun akka qopheessu kan na taasisanii kan na gargaaran isaan galateeffachuu nan barbaada. Ittaansee immoo keessummoota koo hunda kana baay'ee waanan jaaladhuuf ani nama xiqqaa ta'e garuu amma kana baay'attanii waan argamtaniif lakka amma kana na jaalattan anis ammana sin jaaladha kan jedhu waan natti dhaga'e dabirii ekele waanan hin jenne hunda keessanuu baay'ee sin jaaladha baay'ee sin galateeffadha. Waan yaade kan hunda keenyaaf uummata koo ijoollota koo sanbatee kamiyyuuf nangaas jedhee abdii nan qaba baay'een sin galateeffadhaa fayyaanaa taa'een jedhu. Xumura irratti warra koo ajjaa'uudhaan kan asitti argaman maatii qaydha dukkana kana balbala cufanii daa'ima ciciibsanii iddoo kanatti argaman abboota kootis guddaan galateeffadhaa. Ittaansee immoo luboota keenya abbootota keenya iddoo kana jiran isaaniyyuu kan na barsiise. Isra hundaan natti agarsiisanii akkanasitti as qaddasus karaa kan natti agarsiisan biyya ormaatti akka haaraa natti hin taane kan na taasisan daaqonoota keessumayyuu qeessis Maammaree Dabbabaa bulchaa fi hoogganaa mana amantaa kanaa fi keessummoota koo faarfattoota iddoo garaagaraatti dhuftan guddaa naa galatoomaa jedha. Xumura irratti istiidiyoo ilaa fi ilaamee qopheessuudhaan garanatti akka kan na waamtan kan na taasistan isinii fi maqaa waaqayyoo fi maqaa dhaggeeffattootaan istiidiyoon keessanis ulfina galata haa argatu isinitti haa baru fayyaanaa ta'a. Tole nuti gara keenyaan fudhannee jirra ulfaadhaa isiniin jenna. Egaa daawwattootaa fi kabajamtoota keenya egaa akkuma beekamu sagantaan keenya xumuramaa jira. Hanga yoonaatti osoo hin dadhabin sagantaa keenya nu faana ta'uudhaan waan hordoftaniif maqaa waaqayyootiin baay'ee isin galateeffanna. Fayyisummaan gooftaa keenya Amaanu'eelii araarsummaan haadha keenya qulqulleettii dubaroo maaramii gargaarsi fi jaalalli ergamootaa kan wareegamootaa kan duuka bu'ootaa hunda keenya faana ta'uu baay'ee isin galateeffanna ulfaadhaa isiniin jecha sagantaa keenya asuma irratti goolabna. Sagantaa keenya kan goolabnu obboleettiin keenya faarfattuu Waynisheet Nugusee gidduu keenyatti argamti. Waamichi taasifameefi jechuudha. Kanaafuu faaruu obboleettii keenya Waynisheet Nuguseetiin xumurra jechuudha. Waaqayyo isiniif haa kennu sagantaan keenya asuma irratti goolabamee jira gara sagantaa waannaatti isin deebisna ulfaadhaa nagaa ta'a
Waaqayyo isiniif haa kennu. Kan ilmaa kan hafuura qulqulluu sadan waaqayyo tokko. Jaalatamtoota maatii waaqayyoo waaqayyoon filattanii akkasumas deessoo haadha isaa akkasumas qulqulloota isaa fi hunda isaanii akka aangoo isaanitti kabajanii akkamiin iddoo cubbamtuu sanaa iddoo qulqulleetti kanatti argamtanii akkamiin dhuftanii akkamiin yoo nageessanii ameen. Galanni waaqayyoo yeroo hundumaa lafaa hanga samiitti ol kan jedhe nuuf haa ta'u. Amma faarsaa tokko waliin faarfannaa. Faarsaan manni hunduu kan danda'udha. Wanaaf goote hundaa gooftaa galaatumee wanaan godhe ani beekuutinii kanaaf raawwatame hundu gochaa kitee kanaaf seen barbaaddaa barumaa baranii wanaaf goote hundaa gooftaa galaatumee wanaan godhe qabu anu beekuutinii kanaaf raawwatame hundu gochaa kitee seen barbaaddaa barumaa baranii yemmuu koomee abbachuu dadhabee abdiin koo hundinuu naatti dukkanaa'ee yaadaan oole bulee waa'ee jireenya koo yaadoodhaan guutamee ture keessa kan goote hundaa gooftaa galaatumee wanaan godhe qabu anu beekuutinii kanaaf raawwatame hundu gochaa kitee kanaaf seen barbaaddaa barumaa baranii anaaf heera dhabee kuuba koo waandaluu lafaan naaf godhabee anaaf beekutatu gooftaa koo na waamee gaara manaa saphee abdiidhaan guutamee yaaddu keessa gooftaa galaatumee wanaan godhe qabu anu beekuutinii kanaaf raawwatame hundu gochaa kitee kanaaf seen barbaaddaa barumaa baranii qabeenyoon jajadoo faayaan jiraachuudha waa'ee jireenya koo maaliifaan dhibbadhaa seenaa koo jijjiiroo kaatu yeroo qabdaa tureen seeketaa maafanaalee fadhaa wanaaf goote gooftaa galaatumee wanaan godhe qabu anu beekuutinii kanaaf raawwatame hundu gochaa kitee kanaaf seen barbaaddaa barumaa qabeenyoon jajadoo faayaan jiraachuudha waa'ee jireenya koo maaliifaan dhibbadhaa maatu yeroo qabdaa tureen seeqee
gooteenye kanaaf raawwatame hundi gochaa keetee kanaaf seen barbadaa waarumaa. Alfaa fi Omeegaa Waaqayyoodha maqaan kee jalqabaaf dhuma hin qabu. Barri jireenya kee mootummaa keerra baraan ni jiraata. Siif laanna gooftaa aarsaa galataa. Alfaa fi Omeegaa Waaqayyoodha maqaan kee jalqabaaf dhuma hin qabu. Barri jireenya kee mootummaa keerra baraan ni jiraata. Siif laanna gooftaa aarsaa galataa. Baroota jijjiirta ati jijjiiramtu aangoo humna keetii hunda kan raawwattu. Baranate waaqa sanumaa gurguruu qabdu gooftaa tasumaa. Ni grata si